uummata dachee Oromiyaa bal'oo keessaa ilmaan Booranaa fi Baarestuu saba Oromoo uumee walaabuu nagaan Oromummaa isiniifaa ta'u. Silaa nagaan baanee galaa akka hin jirre waan keessa jirru waliinuu beeka. Haa ta'uutii ammoo nagaan jaalala waaqaatii wal gaafatuu hin dhiibu. Ammas irra deebi'ee nagaan isiniifaa ta'u jedha. Yeroo ammaa kana wanta adeemaa jiru keessattuu iddee badiinsaa biyya keenya Oromiyaatti aggaamamee fi dararaa roorroo birmannaa dhabeen uummanni keenya sabni Oromoo dukkana hamaa dheerate keessatti ifa barii arguu dhabee mirga namoomaa mulqamuun akka bineensa bosonaatti adamfamee ajjeefamaa jiraachuun ifaadha. Taateen ajjeechaa artist jaalatamaa Oromoo artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwatames kan kanarraa adda ta'e miti. Har'aa mulqamuun mirga namoomaa nama ta'anii jiraachuu hanqifamu akka dhala namaatti mudate xiqqeeffamuu sabummaa eenyummaa keenya irratti xiyyeeffatee fi tuffatamuu Oromummaa Oromoo taanee uumamuu hanga abaaru geessite akka biyyaatti ilmaan Oromoo marti jireenya guyyuu godhannee kan keessa jiru ta'uun waan nama gaafachiisus miti. Dararaa fi gidiraa akkasii gaafa gabrummaa sirna bittaa cunqursaa habashootaa jalatti kufnee kaasee uummanni Oromoo guyyaa tokkoof illee tole jedhee fudhatee fedhiin jalatti bulee akka hin beeknes hubatamaadha. Ijjaa akkasiitiif jecha kan ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaan wal fakkaatu wareegama roorroo diduu fi aarsaa mirga bilisa ta'anii jiraachuuf kafalamuu maluun olitti gootonni Oromoo kumni fitil lubbuu jijjiirraa hin qabne kaanii itti fitimaa haalaa fi yeroo amma jirru kana kan dhaqqabu. Gaaffii har'a jirus sabni Oromoo qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne jala jiru keessaa of baasuuf gatii malu kaffallee osoo hin taane gatii ulfaataa sabni cunqurfamaan kamuu kafaluuf irraa malu hamuu olitti kafalee akkamiin bilisummaa sarree mirgoota biyyoonni addunyaa kanaa qabaatuu malan argatuu miti mirguma namoomaa nama wal qixa ta'ee jiraatu gonfatuu dadhabee kan jedhutu gaaffiidha. Falmiin addooftuun goota hedduu dhiigaaf lafee sooratti qabsoon hoogganoota akka hedduu karaa irratti doon warraaqsi utubaa dinagdee Oromoo ol walumaa galatti sochiin jaarraa tokkoo olii adeemsa jiruu fi jireenya dhala Oromoo hundaa tokkoon tokkoo maatii Oromoo hundaatti egeraan du'aa balbala rurrukutee akkamiin saba guddaa hanga ta'u afaan tokko aadaa tokko saba tokko biyya tokkoo fi hiree tokko waliin qabu qaanii harka jala jiru keessaa baasuu dadhabe kan jedhutu gaaffii daldaltuu mataa bo'oo nama hundaati. Dhiigni gootota keenyaa qeenfamee dachee bal'oo Oromiyaa keessa ciisu galaana ta'ee lafeen qeerroo fi qarree Oromoo kumaatamaan baddaa fi gammoojjii hanga magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessaatti akka baalaa harca'e riqicha ta'ee akkasumas qabeenyi dachee taatii Oromiyaa bonaa ganna magariisaa wabii nuuf ta'ee dukkana gabrummaa keessaa nu bitee gararra gabilisummaatti maanu tarkaanfachiisuu didee hibboo waltasaa haqa ammaa deebii qajeelaa hin arganneedha. Gaafa of ta'anii lammiif ta'uu wallaaluun sobamuun sosobamanii morma saba ofii wadaroo kiyyoo gabrummaatti galchuu goobanaa daatee summii milikiin galaafatamuu kaasee karraalee hedduu gabrummaa jalaa ba'uuf Oromoo mudatanii hin milkaa'in hafan kan bara Haayila Sillaasee liqii yaasuu tokkeetti kutee akkasumas bara lola xaaliyaanii aangoo uummanni cunqurfamaan gonfachuu malu harka uummataa baasee Haayila Sillaasee biyya bakkaa waamee bittaa fi cunqursaa marsaa biraatiif mootomsuun qabsaa'ota Oromoo qaqqaalii tokko tokkoon fannisuudha darbee warraaqsa barattootaa Haayila Sillaasee jibsuun gartuu waraanaa dargii jedhamu aangoo barcuma siyaasaa dhuunfachiisuun karoora ilmaan sabaa kanneen akka Piroofeesar Haayilee Fidaa fi gartuu waraanaa sana utubuu malee gaaffii sabaa kaasuuf warra mamii keessa turan kanneen akka Tafarii Barsiifaa du'a gaaffanii keessaa hin kaaneen adabuun qabsoo hidhannoo haadholii goota meeqaa booddee darbii fincilaachisee imimmaan haadholii Eertiraa fi Tigraay yookaan Natii Gammadaa fi qabsaa'ota hedduu biroo alanfatee haadholii Oromoo boo'is addaanitti keessaa baasnamuu hanga warraaqsa abidda saafaa golee Oromiyaa hundaatti qabachuun mootummaa EPRDF gartuu
ennattiin dubbamaa ture gurgudeesse harcaatuu harkatii ennattiin tolfamte haraamuu fi hojii saba keessaa baate saba nyaachisaatutti aangessuun warra ergasummaa jalaa baasuun gooftummaatti ishee ajjeesuu fi garii ammoo walitti qabuun kutaan tokko keessatti balbalatti cufanii ugguruun ittiin ibiddaa gabrummaa osoo gabrummaatti dhuunfaa hin godhiin olee fi warraatti turii bilisummaa dorrobe osoo ija hawwame hin godhatiin gatate hiree Oromoo banamanii hin guduunfamii hafan hedduu keessaa hanga tokko yoo ta'an ammas hanqee warraatti ibiddaa biraa marsaa biraatii fi golee Oromiyaa hunda keessatti deebi'ee balbaluu itti fufee jira. Taateewwan hiree Oromoof dhufanii Oromoo dhimma itti bahuu dadhabuun gaaffiirraa gaaffiitti cehaa bara dhufaa darbaa qabsoo wareegama ulfaataa isa baatu tokkorraa kan biraatti tarkaanfataa achii as dhufe kan darban dhiifnee kan gannoota as dhiyoo qofaallee yoo ilaalle gadamuu fi gowwoomfamuun akkaan fokkataa ta'e saba kana mudate gariin kan nama aarsu gariin kan nama gaaffisiisu gariin ammoo kan nama qaangessu. Haala akkanaa kanaanis namni hedduun wal komachuu wal himachuu fi quba walitti qabuun yoo yeroo ofii gubu hedduun abdii kutee qabsoo Oromoo fi Oromummaa isaa abaaruu irratti umurii ofii bitaa hedduun isaa ammoo burjaajii siyaasaa uumamee gara bor wallaalee humnuma gabroonfataa fi dugda saalee isaa eebbisuun harree abbaa dhabde hundi bakkee keessaa qabee fe'atu ta'eera. Kun gochaa hammeenya fashaluu warraaqsa hundee mootummaa sirna bittaa impaayera Itoophiyaa keessa ture raasuun osoo hundee hin jibbiin karaa hin taaneen guduunfame booda waggoota lamaan darbachuu Oromoo mudate seenaa kufaatii saba kanaa keessaa isa akka malee gadhee fi hataadha. Kanaanis wal qabatee uliin harka BBN'tiin cimcimamtee Oromoo dhaanuu ergamtummaan tolfamte Oppiidiyoon kaleessaa har'a hafuura egeraan sanyootaa kan taasisii fi dirqama ganamaa Oromoo cabsuu itti kennan abbummaan xumuruuf halkaniif guyyaa dalagaa jiru. Saree harkumaan guddisan deebisee nama ciniintii Oromoon mammaa jedhu isa kana ta'ee argama. Qabsoon ilmaan Oromoo kan qaalii hedduun itti addaa'an kan haati reeffa ilma irra teessifamtee fi ulfi osoo ciniinsuu irra jirtu sirfaa sana taasaatti taate kan harkii ciniinsii itti citee fi qabsoon daa'imni bittuun harka qullaa qalama baattee mana barnootaa dhaqxee osoo mana deemtee bijiinii sinaa baraan buqqee mataa gargar baqattamtes warruma yakka kana dalagan abbaa qabsoo qotee badhaasuu goolaban. Oromoo inni qabsoo irra ture, inni jireenya ofiitti ture, inni fayyaalessi kumaatamaan sagalee waa murteessuu hin qabnes hunduu gaaffii bara hedduu gaafataa ture xumura itti qotee guduunfachuudhaa mannaa gaaffii ofii bulbuu hoodisaa soorataa ture tokko lamaan lakkaa'ee akka deebisuu fi imaanaa itti laattatee mana ofiitti dachiree tatatee jira. Oromoon boonna awwaalasaa gadi fageessee ofumaan ofii qote. Ilmaan isaa iccitii dhoksaa fi shira walxaxaa kanaa arguun butamuu warraaqsaa hubatuun daandii kana sirrii akeekametti akka deebi'uuf tattaaffii godhanii fi cichoominaan dura dhaabbatanillee diina waliin itti duuli irratti olole amaari osoo iccitii keessoo dhugaa jiruu yookiin guyyaa darbee wal nama taasifsiisuu jiru jechoota hin dabarreen arrabaa waraanee madeessa. Yeroo guddaa ji'amtuu akkasii kana keessa kan saba Oromoo irraa waraana bilisummaa Oromoo mudates gochaadhuma akkasii kana ture. Abiyyi Ahmedii fi Lammaa Magarsaa yeroo gadeettii saba Oromoo irra dhaabbatanii abashootatti hudduu gatachuun hiika Oromoo keessatti siidaa egeraa milik dhaabanii fi suutii Itoophiyaa durii ishee harkaa fi harma Oromoo murte nu habsiisuuf lallaban Oromoon baay'een wadaroon har'atti fannifamuuf jiru akka mormataatti maramaa jiru osoo ofirratti hin argin warra kana waliin ta'ee dirqama isaanii ganamaa sana galmaan gahuu irratti guyyaa awwaalasaa dhiyeessuu irratti wallaalummaan ofirratti dalagaa turedha. Haa ta'uuti gadii dhokataan kolfa Abiyyi Ahmed nugusicha Itoophiyaa torbaffaa sana duubaan ture yeroo isaa eegee yeroo ifa bahaa dhufu namni hedduun ergan galee naaf galee akkuma jedhan gaaffii hubuu fi nyaachuu irratti argama. Namni kun warra fedhii isaa dhokataa beekanii isa dura dhaabbatanii miti warruma oolmaa guddaa isaaf oole
bakka amma jiru kanatti tabi'u saba jaboo kadhatee qabsoo saba kanaa sharafuun dantaa sabaa caalaa dantaa gara dhukkubummaa torbaffaan ifaa Itoophiyaa ta'uu haasisaa ittiin abjuu isaa dhugoomsuuf warra Oromoo riqicha isaaf taasisan adaamii dhagan garagalchanii fi garagalchaa turaniifuu nama hidhu akka hin taane har'a ifatti mul'atee jira. Kanaaf ammoo ajjechaan Artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatee fi hidhaan obbo Baqqalaa Garbaa obbo Jawaar Mohaammed fudhate ragaa guddaadha. Kun gochaa sabboonummaa Oromoo fi biyya Oromiyaa balleessuuf qaroo Oromoo kaayyoo isaa obbolaa kana dura dhaabbatan hundaa dhabamsiisuuf karoorfame. Haacaaluu Hundeessaa artistii karoora shira wixinee Oromummaa akkaataa itti balleessanii fi galma gahii isaa akkaataa itti raawwatamu mul'inamee nama hoolaa warajoo qalma haasaa ta'ee mokkeeffamuun ajjeeffame. Akkaatuma saganteeffamee fi itti qophaa'amee ajjechaa isaa ta'an kunis miidiyaalee harkaa qabanii fi carraa argame hundaa dhimma bahuun boogichi himmaannaachaa Haacaaluuf gaddama fakkeeffame lallabame. Biyyi himannaan dafanii quba namatti qabuu waraana bilisummaa Oromoo irraa kaasee adda bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Tigraayii hanga biyya Masriitti ajjechaa walta'iinsaa qindeeffamuu isaa uummanni hanga gurri dhukkubutti dibbeen itti dhaanamee ulullee itti afuufame. Dhaadannoon nafsanyootaa Haacaaluun miilikii akkasii keekee Finfinnee keessa hin jiraatu torbee tokko keessatti gatii harkasaa laannaa fi jedhanii akkuma jedhanitti torban tokko keessatti Haacaaluun galaafatame osoo hin dubbatamii irra dibamuun bira darban. Haacaaluun fayyaa isaanii fi reeffi isaatuu Finfinnee keessa hin jiraatu jedhamee dhiirri gaafa fiigee kun gaggeessaa kabajaa saba wareegamee biraa dhabee akkuma warri isa galaafatee gatan. Kanaan gahatee dhoksaaan inni keessoo Oromoo saba hooggansaan hongaa'e ummata nama ilaalee jala deemuu fi gara ilaalee adeemu hin beekne gochuun ummata laafaa ofittisuu hin dandeenye taasisanii bara baraan bituu fi shirri hiikatti guduunfamaa ture diidan gabbahee wal hiikuu eegale. Hoogganoota adda bilisummaa Oromoo abdii rakkaasaa fi qondaalota dhaabichaa garii kanaan dura ukkaanfaman irratti dabalataan hoogganoonnii fi qondaalonni hedduun jumlaan funaanamanii hidhamuunis gochaanuma itti fiishira kana duubaan jiru sirnaa dursuu ragaa na birooti. Jallaltuu fi aarii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaatiin eeggamee saba gaddataa ibsachuuf mormii daandiitti ba'es rasaasaan hakaawanii. Akkuma bara TPLS waliin ta'anii to'ii ilmaan Oromoo qoosaa turanii sana ammas kashaalakkoota qabeenya mootummaa balleessan irratti tarkaanfii fudhatame jedhanii itti baatanis ragaalee hedduu tarreeffamuu mala kanneen walitti ibsamanii wal fakkaatan hedduu keessaa isa tokko. Simannaa nama ajaa'ibu akka walitti dhufni ajjechaa waxabajjii bara darbee wal fakkaatu aangawoota mootummaa irratti raawwachuu yaalanii fashale jedhamuun kan himataman obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawaar Mohaammed yakka hin dalattee to'atamuun ammoo ittee iccitii shira kanaa keessaa tokko ta'uun waan shakkisiisaa miti. Sabni Oromoo ciniintuu roorroo hamaa keessatti ijaa du'aa fi jireenya gidduutti qalbaa bulbuu isa alanfatuuf afaan itti banu waliin wal'aansoo isa dhumaa wal qabaa jira. Gartuu nafsanyootaa hafuura ekeraa miilikiin gurfamu Abiy Ahmedii gogaa soostuu Oromoon qatee of dura qabee saboota hundaa bakka tokkotti shafamuun Itoophiyaa harkaa fi harma namarraa fudhu kaleessaa ijaaruuf sirtuu ammoo wal'aansoo kana injifannoon goolamuuf saba gara jabinaa olaanaan ajjeesaa jira. Waan kana ta'eefuu waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo xiqqoo fi galmaan ga'u diinaan qoqqee wal qabee jiru qabsoo sabaa sharafamu calleessaan ilaaluu irra falmaa qabsoo hidhannoo itti jiru cinaatti dabalataan saba isaa mirga isaaf qabsoo gaggeessaa jiru kallattii kennuu fi qajeelchuun dirqama yeroon gaafatu ta'uu waan itti amanameef haala yeroo ammaa adeemsi ilaalchisuun ibsa kana baasuuf murteesseera. Gaaffiin Oromoo hanga ammaa deebii hin argatiin yeroo inni itti deebii argatuu qabu amma jennee amanna. Gaaffiilee keessa haalaan hedduu ta'an ammoo deebii argachuu kan danda'an qabsoo wal bubuusaa gaaffii tokko tokko wal jalaan gaafataa wareegama kabbaduun osoo hin taane
aarsaa isaa mirga abbaa biyyummaa Oromiyaaf isa taate tolfatuuf kan falamuun hafuun jira. Kanaafuu warraaqsi diddaa gabrummaa amma adeemaa jiru osoo addaan hin cinne itti fufuun dirqama ta'a. Kana galmaan ga'uuf ammoo Oromoon bakka jiruu ka'ee falmii tooftaa fi tartiimoon utubamee warraaqsa isaa balleessuun naannoo ofii bilisa baasuu eegaluu qaba. Haala kanaanis tokko Finfinnee boordi dhokannaa diinni keessa maalleffatu waan taateef uummanni Oromoo xiyyeeffannoo isaa handhuura Oromiyaa Finfinnee taasisuun karra gara Finfinneetti seensisan hundaa dhufee diina isaa hagabuu fi adabuu qaba. Oromoonni Finfinnee keessaa hatattamaan haala kana jalaa miliquun gara naannoo biraa fi maatii baadiyyaa irraa qabanitti deemuu akkasumas Oromoon naannawa Finfinnee jirtanis warra kana ofitti fudhachuun wal tumsuun waliin hojii qabsoo qindeeffatu irratti akka hojjettan. Lama haala sochii akkasii keessatti uummata karaa nagaan gaaffii ofii dhiyeeffatu irratti mootummaan abbaa irree deebii dhukaasaa kennu akka tilmaamuu irratti. Yoo kun ta'e ammoo uummanni waan qabu hundaan ofitti mirga qaba. Yeroo akkasii balaa isin mudachuu maluu fi uummanni gaafatama waan hin qabaanneef dippiloomaatonnii fi lammiileen biyyoota alaa Itoophiyaa keessa addatti ammoo Oromiyaa keessa jiraatan sochii kamuu godhuu dhiisuu mana ofii keessa turuun gorfama. Sadii uummanni Oromoo Finfinnee irraa fagoo jiru waan qabu hundaan daandiitti baqee daandii ollaa isaa keessa darbu hundaa tuquun sochii diinaa ofirraa hanqisuu irra darbee naannoo jiru hundaa irratti caasaa bulchiinsa abbaa irree dhiibuun caasaa bulchiinsa uummataa ta'uu fi diriirfachuu eegaluu qaba. Afur humni qaama mootummaa abbaa irree hidhatee jiru kamuu qawwee isaa gara uummata harka duwwaatti garagalchee akka dhukaasu ajaja yakka bulchitoonni abbootii irreetti dabarsan diduun uummata ofii waliin dhaabbachisuun afaan qawwee isaa gara warra qajeelfama yakka akkasii dabarsaniif garagalchuu qaba. Keessattuu ilmaan Oromoo saba keessaa dhalatanitti dhukaasuun bifa kamiinuu fudhatama kan hin qabne seenaa badaa jireenya keessan keessatti mallattoo godaannisa hamaa hin haqamneen waan ta'eef uummata keessan cinaa dhaabbachuu yookaan meeshaa keessan uummata keessan dhuunfachiisuun seenaa boonsaa dirqama Oromummaa irraa feetu dalaguu qabdan. Shan uummanni Oromoo biyya alaa jiraatan gumaanchi qabsoo EPRDF EPNF dhuunfamu dhiibuu keessatti kana dura taasifatan guddaa yoo ta'u gartuudhuma EPRDF OPDO aangoo siyaasaa qabsiisu uummata bilisummaa wareegame firii wareegama isaa harkaa baasuuf hojjaajii itti fuuldaniif bu'aa guutamee olitti kasaaraa guddaa saba mudatu yoo jedhamee kan wal nama balfisiisume. Ammas akkuma yeroo duraanii waan isiniif danda'ame hundaan qabsoo sabaatti deebisanii jiru. Kun Oromoo biyya keessaaf gargaarsa guddaa kan darbe hin darbatan ammoo kan darrafaa jabeeffatan. Kanaaf biddaan amma itti jirtan cimee itti fufuu qaba. Ja'a bulchiinsi abbaa irree Itoophiyaa quunnamtii hawaasummaa hundaayyuu intarneet, raadiyoo, televezyiinii cufuun odeeffannoo walabaa uummata hambisuun odeeffannoo gama isaan darbu qofaan uummata afaan faajjii bokkoo deebisuuf murteeffannaa dhibbaataa godhaa jira. Kana irra aanuun uummanni keenya odeeffannoo barbaachisu akka argatu gochuuf Oromoon biyya alaa jirtanii fi Oromoonni biyya keessaa dandeettii fi mala waa kalaquu qabdan hundaan dhimma bahuuf gahee guddaa qabdan jennee amanna. Makaanizmii adda addaa uumuu fi quunnamtii itti fufiinsa qabuu fi odeeffannoo hawaasa biraan gahuu akkasumas maddeen odeeffannoo kana dura jiran akka hin cufamne waan dandeessan hundaan dura dhaabbachuu utubuu qabdan. Oduun sobaa immoo abee madda odeeffannoo dhugaa uummataa ugguruu hin qabu. Uummanni Oromoo keessaa fi alaa wal tumsuun dandaroo komaandii tokko bu'uureessuun ajaja kallattii tokkoon darbuun akka taasifamu qoree qindeessaa fi qajeelchaa warraaqsa galaana uummataa gaggeessuun hordoffii guyyaa guyyaa qaama to'atuu fi qajeelchu dirqama qabu tolchuu akkaataa itti fincilli biyya keessaaf alaa waliin qindaa'ee adeemu irratti qajeelfama waan ta'e dabarsuu gartuu danda'u utubuu qabdan. Saddeet walumaa gala hanga bilisummaan Oromoo mirkanaa'utti haalli kamuu qabsoo irraa mudhaaf jiraatu hin qabu. Our demand is nothing less than independence, no compromise,
no retreat, no surrender. Injifannoon uummata Oromoo bilisummaan saba cunqurfamaa hundaaf